waa jaalala yeroo dhagaa kun nagama saniin baqadha. Jaalladhee jaalal kaleena seente onnen na baate Ruuta Fabrishi wayne yetti darsallu to jennu Ruutaan hospitaala galte jechuudha. Kanachuun baay'eef qaariidha jechuudha. Ishee baay'ee jaallatti jechuudha. Addunyaa kanarra wanti jaalala caalu jira. Jaalala kan caalu hin jiru. Jaalala yoo dhabde immoo baqaati faayidaan qabdu jechuudha. Jiraachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf namni kamuu jaalala ala jiraachuu hin danda'u. Dhuguma nama jaallachuu danda'u yoo ta'e gaafa jaalallee isaa dhabu hin miidhama. That is all. That is real. Dhugaan jirtu kana dhagaruu ofumaaf walitti qabamee ofumaaf faana socho'a yoo ta'e she don't care or he don't care yoo adda baanisuma ittiin dhagahamu jechuudha. Hara Ingiliffa Itoophiyaa haasa'an jira. You know waa Itoophiyaan naasa'u Ingiliffa Itoophiyaa haasa'aa jira. Nagaa keessanii akkam jirtu? Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Aniif manni koo baay'ee nagaadha. Galata Waaqaa ta'u. Nageenyi keessan irraa faasiniif haa ta'u. Egaa nama jaallattan hin dhabiina. Nama jaallattan faana milkaa'aa. Waan jaallattan argadhaa. Waan barbaadanis argadhaa. Jaallatanii dhabuu jechuun nama jaallatee dhabetu beeka. Namni jaallatee dhabee, namni karoorfatee dhabee, namni kaadhimaa godhatee, qalabatii qubeelaa godhatee, jaarsi ergamee, cidhaaf wal eeggatanii adda bahan yeroo jedhu it is heartbroken. You know, heartbroken jechuudha. Ingiliffi Itoophiyaa immoo baay'ee very fantastic, very nice dha. Akka Ingiliffa iddoo kaaniyyuu miti. Innaa Ruutaa Fabrishii durumaa kaasneen beekna. Nama baay'eetu isaan jaallates wal biratti, nama baay'eetu isaan dinqisiifates. Baqa jaallatamanii fudhatamaniiru sirriitti namni isaan accept godheera ijoollee kana lamaan jechuudha. Hojiin isaanii wal fakkaata walii galu. Baay'ee attract nama godhu. Hojii isaanii irratti baay'ee ofitti nama harkisu. Onnee namaa keessa seenani. Na ijoolleen kun durumayyuu kaasanii jechuudha. Jaarsa yeroo erganii maal hundumayyuu durallee isheen akkanuma taate jaarsa ergeera. Maal jedhee akkanatti ture kan achas bahanii dhugumatti jaarsa ergameera. Kaadhimaa isaa taatee beekamteetti. Garuu haadha manaa isaa hin taane. Haadha manaa bira hin geenye. Jechuun haadha manaa kootii bakka kan jedhuuni akka kaadhimaattidha. Kan isaan jiraatan. Kanaafiyyuu sadarkaa kanarra jiru. Egaa gidduu isaaniitti wanti baay'een seeneera. Namni gidduu isaanii seeneera. Ispeeshaalii immoo daanii sanatu gahee guddaa taphate jechuudha. Gidduu isaanii seenee. By the way, baay'een keessan diraamaadha jettan. Baay'een keessan diraamaa hojjetu jettan. Ishas koottaash. Diraamaan akkanaa uummata maal barsiisa? By the way, diraamaan koo waan uummata barsiisudha bar. Diraamaanii wanti diraamaa jedhamu waan uummata barsiisuuf waan uummanni irraa of eeggachuu qabutu hawaasatti calaqqisiisa mataatummaadhaan. Malee waan faallaa waan nama hin taane waan jibbisiisan diraamaa ta'e hin agarsiifamu. Amma laali inni ishee irraa adda bahee Abrishi Ruutaa irraa adda bahee kaadhimaa isaa duras baay'isoo jaalallee qabdi. Jaalallee baafatteetti, jaalallee qabatteetti. Akkasumatti teessiseetan akkasumatti dedechaate jirti seetanni. Ishiinis nama dabar. Ishees namni tasgabbeessu, ishees nama aarii sana keessaa baasu, miira sana keessaa baasu koo namni tokko ishee barbaachisa. Soo hiriyaa qabdi. Fiqirsuunis hiriyaa qabdi. Jaalallee qabdi jechuudha. Erga Abrish biraa deeme. Amma maaltu ta'e? Isheenis jaalallee ishii irraa baate, fiqirsuun jaalallee ishii irraa baate. Abrishis Ruutaa irraa bahee akkanatti dhufanii walitti dadachoo jechuun maal barsiisa kun? Maalidha kun? Kuni yoo wasakaa'uurraan hafee maalidha? Takka achi as akkana kun namadha baay'isawee. Wanti haasa'amaa jiru sammuu namaa irrattidha. Maan diraamaan akkasiisin diraamaa dhattan jala deemtanii? Diraamaa yoo ta'e hin fudhattu? Diraamaa akkasii dhaloonni hordofuu qaba.
Diraamaa miti. Kun diraamaa miti. Anaaf never ever diraamaa ta'uyyuu hin danda'u. Diraamaan tokko waan nama bohaarsaa nama barsiisu. Waan ta'e waan kee barattu qaba. Waan hin taane uummata hin barsiifamu. Kana jechuun jaalalleen amma duraan wal dhiisanii iddoo biraa deemanii kan biraa faana jireenya haaraa eegalanii amma immoo sana kuffisanii deebi'anii duubatti deebi'anii nama sana faana akka jiraatan. Ishii warra gidduu kanatti seenanu ruuttaan faa'u gara kamitti deemu duraan jaalalleen qaban yoo ta'e dura jaalalleen isaanii jalqabaa kana yoo ta'e isaanuu gara kamitti deebi'u. Andi akka nama bareetti yaada malee diraamaa ta'uu hin danda'u kun hin danda'amu. Waan deeggaramuyyuu miti. Waan deeggaramuyyuu miti. Kanaafuu kun diraamaa miti. Kuni diraamaa miti. Bakka waanuma ta'aa jiru waanuma isaan taasisaa jiranidha malee diraamaadha hin abadan diraamaa warra diraamaa jette hin dogoggortan dhugaa waaqa. Diraamaa kun nun kan beeknu kunoo afaan Oromoodhaan kan akka hirkoofa diraamaa koomedii baay'ee nama bashannansiisu beekamee baramee maqaan isaas diraamaa dhadhamee maqaan isaas koomediidha jedhamee. Diraamaan tokko maqaan isaa maanni jaalala lakkuufaa diraamaadha jedhamee. Tokko kan dhume yeroo tokko bareedaan tokko baay'ee namatti tolu maal ture isa fa'a Oromoodha. Hireefa diraamaadhaan ni beekna. Waan fedheyyuutu ta'e kan ammoo isaan diraamaadha jedhanii hin jalqabne ati diraamaa gochuufi hin dandeessu. Never zealous. Yeroo kan ayyuufaa kanallee isin piraankiidha. Diraamaa hojjechaaru piraankiidha diraamaadha to'attanii isinirra bahee hundisaa. Isinirra bahanii kunoo gara biyyaattu galan. Itoo isin diraamaadha piraankiidha. Qoxxarseedha jettanii ofii keessan hiiktanii bara jettanii isinirra bahe. Kanaafuu waan hin taanedha jechuudha. Mucattiin baay'ee miidhamteetti ruuttaan jechuudha. Gaa'ila kiyyan dhabee ani gaa'ila kiyyan dhabee jettee hamma kanatti jarjaree as keessa deebi'ee duuba deebi'a jedhee yaanne jettee innis yeroo muraasa keessatti silaa namni gaabbiyyuu ofii kennuu qaba baay'ee yoo dhugaa dubbanna jettan immoo gaabbii ofii kenneetu taa'een ilaala jedhee ofiin tasgabbeessa jedhee waan hundumaayyuu jechuudha haala jiru keessatti boqonnaa fi kennee yeroo fi kennee ishee sanatti hin deebitimu hin deebitu amma underline godhee garaa kutatutti ofis garaa kutatu namni sun garaa kutatutti wanti isaa akkanatti namallee jajjabeessu namallee barsiisu namni tokko nama tokkorraa adda yoo ba'e zaw jedhee dhaqee iddoo biraa seenuu hin qabu. Eenyumallee yoo ta'e jaalala tokkorraa adda yoo baate jaalallee tokkorraa yoo adda baate ati nama biraatti fiigdee dhimma seentuuf hin qabdu. Isas teessis yeroo si barbaachisa. Tasgabbaa'uu si barbaachisa. Gara ofii keetti deebi'uu si barbaachisa. Namummaa kee of argachuun si barbaachisa. Eenyu akka taateef amma kana sadarkaa maalirra akka jirtu maalirra akka geesse sirriitti qofaa keetti yaaddee amma kana booda maal gochuun danda'a sadarkaan koo akkamii sammuun koo onneen koo akkam jetteetti yaaddee eenyummaa kee fi maalummaa kee sadarkaarra jirtu of argattee booda waan feeteetti murtee kee kennita malee kuni eenyumayyuu hin barsiisusi. Eenyumtuufuu fakkeenyan ta'u dhaloonni kana ilaaluu har'a jaalallee isaarraa adda bahee akka waan qopheeffatee qabu bor nama biraa biratti yoo argame kun salphina dura qopheeffattee jirti utuu ishee faana jiru utuu isa faana jiruyyuu nama kana faana wal beeka malee akkamitti guyyaa muraasa faana nama kana faana argame bakka akka badaa wayiitti ilaalamaa jechuudha namni sun. Namni immoo bakka siireesii daqqanee garaa kutatee murteeffatee hojii isaatti bahee of faana bahee immoo namni suni namnu isa deeggara yeroodhaa booda gaafanni jireenya haaraa eegalu isheen koo amma kana teessee turte eegaa turte inni koo hamma kana iyyuu obsaa ture taa'aa ture iyyuuti bakka kan isaanii ta'uu madidee araarumatu bakka olii hin jedhamne kan isaanii malee isaanimmaa baay'ee taa'anillee isheenis taa'aa turte eegaa turte obsaa turte jedhama. Hawaasni akkatti si fudhata malee kun waan deeggaramu miti kun waan barumsa namaa kennullee miti. Diraamaan akkanaallee sappoortiin godhamu
waan akkasii dhaloota balleessuu yoo ta'e malee dhaloota waan qaru miti. Diraamaan dhaloota bashannansiisaa, dhaloonni akka waa irraa baratan seenaa duriillee ta'ee waan dhoskaadhaan jirullee gara ummataatti gadi calaqqisiisamee bifa kanaan hojjetama. Malee kun ayidaannaa